marsa isa ga'uun bara gadaa meelba amaante sottolimbo lammiin kooluruu gadamula marsa isa ga'uun bara gadaa meelba amaante sottolimbo irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun orarsa diigeenye ora finfinneetti wal ga'u irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun orarsa diigeenye ora finfinneetti wal ga'u Hayya akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni kiyya naguma jirtu fayyuma akkam bagaa booqaa birraa geessan isiniin jedha. Har'a waa'ee irreechaa irratti waan gabaabaa dubbachuufan dhufe. Irreechi maali? Waa'een hora Finfinnee kun immoo akkamitti ilaalama waan jedhu waan gabaabaa isinii kaasuuf dhufe. Akkuma isin beektan an obboleessa keessan Fedhasaa Taaddasaadha. Jalqaba irratti irreechi maali? Irreechi kun eessatti ayyaaneffatamaa ture? Har'a immoo maalirra jira? Waan bal'aa ta'uu danda'a garuu gabaabseedhuma dubbachuufan dhufe. Egaa ani qorataadhuma irreechaati. Amma waraqaa PhD koo yookaan waraqaa digirii sadaffaa qorannoo koo irreecha irratti hojjechuufan deemaa jira. Kanaaf waan tokko waanuma dubbise yaada isinii kennuufi jechuudha. Irreechi Oromoodhaaf irreechi nagaadha, tokkummaadha, jaalala, dhiifama. Nagaadha jechuun maali? Tokkummaadha jechuun maali? Dhiifama jechuun maali? Yeroon qoradhu odeeffannoon argadhe waama xiqqoo isiniin ga'uu fi irreecha akkamitti jalqabee jedhanii namoonni baay'een hin gaafatu. Dur obboloota lamatu wal ajjeesee jedhama. Obboloonni lamaan kun wal ajjeefnaan maatiin obboloota kanaa haala wal qabatanii jechuun gumaan utuu hin bahin waan tureef hunduu wal gaareffataa wal akka jibbu wal akka balaaleffatudha wal ajjeesuuf akka wal eeggatu ture. Obboleettiin ijoollee kanaa dhattee bakka awwaala isaanii irratti odaa dhaabdee jedhama. Odaa dhaabdee odaan sun guddate waggaa waggaadhaan dhattee achitti boossi waa'ee maatii wal dhabe kanaa waa'ee ijoollee du'an kanaa gadditee boossi. Odaan sun guddateetu gaaddisa ta'e. Waggaadhaan akka dhattee iddoo sanatti boosse mallattoo kaa'uu ishee marga jiidhaa kutteetu buuftee deemti turte. Yeroo dheeraadhaaf kan erga isheen gootee booda bakka awwaala sanaa deemanii maal hojjetti mucayyoon kun gara sana maaliif deemti jedhaniiti dubartii kanaaf xiyyeeffannoo laatanii yeroo dhaqan odaan isheen dhaabde guddateera awwaala ijoollee sanaa irratti jechuudha. Waan hundatti himte maatii sanatti ani odaa kana dhaabee kanan guddisee ijoollee wal ajjeessan kun obbolaadha. Maatii wal dhabee jiru kun dhiifama walii gochuu qaba jette. Achumaan maal godhanii maatiin sun iddoo sanatti walitti yaa'anii walitti araaramanii jibbii walii naafuun walitti aaruun yookaan gumaa wal ba'uudhaaf deemuun guyyaa sana dhaabbatee jechuudha. Irreechi nagaadha kan jedhameef kanaaf guyyaa sanaa kaasee waggaa waggaadhaan maatiin sun iddoo sanatti wal gaaniitu maal jedhuuni garaa dhiifamaa walii galtee wal jaalala tokkummaa walii lallabu turanii irreecha keetti jalqabamee jedhama. Kanaaf egaa irreechi nagaadha kan jennuuf maali? Bakka dhiifamaati, bakka araaraati, bakka itti namoonni garaa keessaa guuqqii qaban itti balleessanidha. Jalqabbiin irreechaa akka kanatti waan eegalee fi irreechi nagaadha, irreechi araara, irreechi tokkummaadha jennee jedhamee dubbatamuu qofas miti. Falaasamni irreecha keessa jirus kana jechuudha. Haa ta'u malee irreecha akkamitti jalqabe irreechi?
irreechirree keenyadha wallisaan kuni. Irree immoo akkamitti ta'ee maal kun hojii dubbii dheeraa yookaan viidiyoo baay'ee bal'aa ta'e hojjechuu gaafata. Haa ta'uuti irree keenya kan jennu bakka nu itti wal arginee achitti mari'annee tokkummaa keenya jabeessinu ta'uu isaati jechuudha. Irreechirree keenya kan jedhamuu fi egaa kana jedheetan gara irreecha hora Finfinneetti geggeeffamuttis hin deebisa. Magaalaan Finfinnee Oromoodhaaf iddoo seenaati, bakka jireenyaati, mana isaa ganamaaf galgalaati. Kanaaf Finfinnee keessa eenyutu jiraachaa ture maal kan jedhu kun seenaa yeroo dheeraadha kan inni qabu. Hora Finfinnee kana yeroo argatanii ilmatu dhaqee saaqee argatee abbaan immoo dhaqee eebbise. Horri kuni achi ol finnisaa. Fin jedheetu finnisa bishaanuma isaatu lafa keessa. Yeroo dhaqee argatu daggala saaqeeti. Daggala saaqee argatee yeroo argatamu immoo meedhachatu hidhatama. Akka aadaa Oromootti meedhicha hidhate jechuun kan isaa taasifatee qabeenya ofii isaa godhatee jechuudha namni sun. Yeroo kana infinnisa bishaanni suni achumaan naannoo sana buufate. Gosni Oromoo kun naannoo sana buufate. Naannoo sana yeroo buufatutti achumaan qaalluu Odituu jedhamutu jira. Qaalluu Odituu kun naannoo sanatti namoota eebbisaa. Namoonni immoo bakka garagaraati sababa eebbifamaniif finna fidanii kennaa jaalalaa qaalluu kanaaf kennu turani. Egaa qaalluu kan jennu kun isa kamiidha? Gaaffii guddaani. Qaalluun isa fagudha, isa margee waa himu kana immoo qaalluun Oromoo inni ganamaa isa kam kan jedhullee tarii viidiyoo biraatiin walitti deebina. Garuu qaalluun kun eebbisuudha hojiinsaa. Waaqni immoo afaan isaa dhaga'aa jedhanii amanu. Kanaaf Oromoon iddoo adda addaarraa gara Finfinnee dhufeetu ardaa kanatti waaqa isaa galateeffata. Finna fidaa jechuudha. Egaa maqaan magaalaa Finfinnee illee jecha finna jedhu kanaani kan inni maal ta'e kan inni moggaafame. Tokko bishaan sanatu ol finnisaa. Kanaaf naannoon sun hora finnisu, hora Finfinnee jedhamee moggaafame. Hora Finfinnee jechuun bakka itti uummanni Oromoo loonsaa geessee hora obaafatudha. Horri hin jiru taanaan horiin hin jiru jedha Oromooni. Horiin kun loonidha. Loon jiraachuuf horatu jiraachuu qaba. Sababni isaa xurii garaa ishee keessa jiru, dhukkuba garaa ishee keessa jiru yeroo isheen hora sana dhudhu keessaa balleessaa. Kanaaf horri sun maal ta'a? Qoricha ta'a jechuudha looniifi. Kanaaf hora kanatti waan lama sadiitu geggeeffama. Tokkoffaa ni irreeffatama waggaatti. Finna geessaniitu finna jechuun qabeenya jechuudha, kennaa jechuudha. Finna finnee jedhudha kanii achitti jechuudha. Lammaffaa hora sanatu achi ol finnisaa. Kanaaf jechumti finfinnee jedhu kunillee achirraa akka inni moggaafame isinidha. Dhaamuufanii egaa irreechi hora Finfinneetti geggeeffamu irreecha Oromoo hunda walitti fidu akka ta'e hundumatu beekaa. Irreechi garuu gosaanis obbolummaadhaanis maatiidhaanis naannoo naannootti ni irreeffatama. Kanaafuu hora Finfinnee kanatti irreeffachuuf baga nagaan geessan isiniin jedha. Anis qorannoodhaaf achin jira. Yaadaa fi gochoota achitti raawwataman taateewwan achi jiranii isin biraan ga'uuf nan yaalaa. Baga irreecha waggaadhaan isin ga'ee jechuu maaf hin dhufee sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebana.